argachuuf dhabuu kun ani san madaalu labbeeko. Innaa gaafan biyya galee ture san eenyu akka bolleedhaan simate isinitti himaa. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa wayii fidadhee dhufee jira. Yoo yaa harka fuune akkam jirtanii maamiloota chaanela eebbisaa entertiimenti jalatti warri argamtan fayyaa keessan jirtuu alaamanni sa'aa namni jaarsa jaartiin cilfaa shookaa biraddistiin oduu nafiin hundumtuu nagaa jiru fayyaadha isin attam jirtan. Nagaa umadhuma keessanidha. Hima jirtu innaanti maaliif xabaasan namatti baa fuula irratti. Dhugaa fuulli na badeera. Innaa video har'aa kana keessatti waan gaafa biyya galee bolleedhaa eenyu akkana fuudhe isinitti muufan dhufe dhugaa. Haati eebbutuni waaniin guyyaa keessa dhiyoo miidiyaa bichaa irratti yookiin yuutuubii qofa irratti waliin haasofnu yookiin karuma yuutuubii viidiyoo bichaa hojjedhu dhugaa seetti. Ani immoo beekee isaa walii gallee akkas hojjedha malee abbaa eebbu wal agarree turre kana dura qaaman jechaadha. Isheen hojii wayii tan deema jettee eebbuutti kennitee manatti deemtee gaafa sanan immoo dawwalee fi booleetti abbaa eebbu waame kinu akkuma suuraa sirra argaa jirtan kan abbaa eebbu qabatee dhufe jechaadha booletti na simate gaafa san galgala na simatee achi booddee bakka eebbu bakka kaaffee wayii halgaa wayii qabannee achitti eebbu algaara raffisnee raftee isheen na raftee jennaanii aniif inni immoo kinu akkuma suuraa argaa jirtan kana walammannee vakeeshin taayimii keenya dabarsine jechaadha guyyaa sana. Waan nama ajaa'ibu keessa guyyaa akkasanii yoomiyyuu hin dagadhu natti tole bakka. Maaliif eenyuyyuu taana fiqiriidha maan rakkoo qaba. Cubbuus hin qabu. Jaalachuun cubbuu miti. Anaan wanni cubbuu natti fidu hin jiru. Ishiin ukkinoo deemte dhiira biraa faana turte samuunii kana. Ani immoo waan tureen har'a gadi baase malee viidiyoo ishii baay'ee waan hin argee aareetan viidiyoo kana har'a gadi baase malee sila namarratti an viidiyoon hojjedhullee iciitii ishiillee hin baasu kiyyallee gadi baasuun barbaanneen ture. Garuu akkan viidiyoo kana gadi baasu akkan har'a waa'ee kana haasa'u kan na godhe viidiyoo ishiiti jechaadha. Imeelii ishii keessa seenee waa baay'een arge. Waan dhugaa gurra namaatiif illee hin tolle. Ishiin akkatti sarratti akkana hojjette kan isaa ani maalifan dhuska jedhee ani har'a viidiyoo hojjedhe abbaa eebbuutiin wal agarree laayif guyyaa san tasumaa hin dagadhu naante guyyaa akkasanii addunyumarrattu argeen beeku guyyaa sun anaaf guyyaa gammachuuti. Innaa kanaafuu bolleedhaa dhufee galgala akkasitti na simatee bullee fidee dhufee eebbuun bareedduu isheeti dumbu ishee tana das nama jetti. Hammatee dhufee wajjin footoo kaane shiyyuu ishee raffisnee immoo akkatti wajjin waakii goonedha. Innaa nuti zanaa jennee laayifii keenya ajaa'ibaa xaxxamannee innaa ishiin akka an biyya galeen beektu haga amma waanuma naasumaa taa'ee viidiyoo bichaa hojjedhu piraankii waan isaan godhu seeti an akka biyya gale garuu viidiyoo hojjedheen ture kana dura hundi keessanuu biyya galuu kiyya hin beektan jedhee yaada. Gaafan an biyya gale san namoonni hunduyyuu komentii viidiyoon kiyya baay'ee biyyuun ol ka'ee ture. Kanaafuu ammallee akkasumatti viidiyoo kee biyyoo ol kaasaa na laala seera na dhaggeeffadha innaante isin malee eenyuun qabame qimamoonni teenya wal jajjabeessine maali nuti. So amma viidiyoo guyyaa sanii keessatti viidiyoo illee nan qabna abbaa eebbu wajji garuu viidiyoo poostii wanni an godhuu didee fi tariin miidhamtii way argitee naatee way kufti kan jedhu yaadeen keessa kootitti viidiyoo san poostii godhuu dide. Garuu suuraan kinuu har'an gadi baasee suuraa abbaa eebbuu faana wajjin laayifii ajaa'ibaa dabarsine. Lammaffaa immoo gaafan biyya kana dhufu migreeshinii piroosesii gaafan jammaru kilinika heelz edikeeshinii biratti achitti isa faana turre jechaadha abbaa eebbuu an achitti wal bare garuu sobeetan garee guddina Oromoo waniin an jedhee fi haa ishiin nurratti naqaaniifan akkas godhe malee abbaa eebbuu erga wajjin turre gara waggaa 10ti. Ishiin garuu hin beektu jechaadha. Nuti laayifii addaa keessa turre isaa yoo gaafattanii amma viidiyoo qoy sagalee isaas ni dhageechisa akkamatti waggaa meeqa erga ol jaalanne jedheen gaafadha yeroo biraatti kutaattaan irratti dawwalee fi gisee san viidiyoo waraabessanii poostii godha waan inni jedhuun dhageessanii. Ammas immoo dafiinaa galii bareedduu koo qaxalee koo giftii koo simboo qabeetti koo haati eebbu dulloomteetti xorataa baateetti naan jedhe. Si malee ani nama biraan barbaadu yoom naa dhufte naan jedhe kinu. Akkasitti na abaabbalaa jira. Isheen garuu achuma teesseetu masii haadha eebbisaa amasaanuu koo jaarsanarraa fudhachuu fi hin kennuu naan jetti. Tasfaa kee kutiin ni qaatara hojii ture addis hidhamu ana. Ani naman tuqu dhugaa.
Innante dhugaa faamiloota kiyya faamilii ko baay'ee sin jaaladha garuu annama hin tuqu. Garuu namni waan akkasii abbaa eebbu waan garaana nyaate fanarra ciitii baase. Maaliif garaana nyaate beektu ishiin akkamitti isarratti chaatii goote. Akkamitti isarratti dhiirota biraa faana viidiyoo hojjette. Akkamitti deemte dhiirota biraa faana ciitii kinu akka suuraa argite san ka YouTube ishiitti irratti gadhiiseen jira. Email isheen harka jira waan ta'eef emailiin ishiin harka waan jiruuf YouTube ishiitti irratti viidiyoo hojjedheen ture. Maaliif ishii gubuu fan jechuudha. Viidiyoo emailii san keessa hin jirtu ishiin keessa loogaawut ishii godheen jira. Emailiin haa kenne abbaan eebbu jechaadha. Maaliif emailidhaan jechuu karaa Facebookii namatu argaa fi karaa YouTube namatu argaa fi karaa emailitiin inboxidhaan jechaadha. Dhiira faana barreeffama ishiin barreessite viidiyoo ishiin ergite viidiyoo san olan baase hoo isin ol baasinaan jettan nan baasa dhugaa. Bataam na ajaa'ibe akkamitti isatu waan nama raree farra ciitii kana dubbadhe malee nagarraa viidiyoo akkana dubbadhee hojjedhe sin beeku. Nama sin tuqu na beektan. Na beektan jedhee yaada. Alaazariin hin beektanii buruk jechuudha samisaale irra innillee viidiyoo xiqqoo wajjin hojjannee turre. Garuu isa wajjillee miseeji jarri walii barreessasa maaliif achi deddeebi'aa yuusi jammarii burukkeen mana eebbutitti maal godha? Maal godha abbaan eebbu biran jiru? Maal godhaa mana namaatti deddeebi'a inni? Maal yaadati jettanii yaadanii beektu? Angaroo ciitii jaraallee beeka. Email isaanii waan harka jiruuf waan hunda laalaa jechuudha. Yoo rabbi na qarqaare email buruk illee harka haakii godhuu qabna yoo ishii biratti baname jettedha. Haakii godhee na bira dhufee ani asitti irratti hojjedha jaralachuu yoo gana guban jechaadha. Haga abbaa eebbuu akkasitti isa irratti waan akkasii hojjeta walii galanii ani illee jara lamaan gubuun qaba barana. Maraachuun qaba. So hundi keessanuu viidiyoo kana share naaf godhaa dhugaa. Share naaf godha yoo isin moolaarii naa taata yoo isin aamilii naa taata yoo isin viidiyoo kiyya naa laaltan waan addaa sinii fidee dhufaan. Dhugaa waan addaa sinii fidee dhufa. Waan takkaa gar'aa dhageessan hin beekne qabadhee dhufaan jira viidiyoo kana itti aanu irratti. Kanaafuu hundi keessan amma waan isin gochuu sinirraa eegamu viidiyoo kiyya share godhuudha. Koomantii yaada naa kennu. Waan feetan bakka jedhanaa barreessa. Angaruu kan sinirraa eeggadhu yaada koomantii keessan jajjabinna keessan share naa godha koomantii naa kenna gaafii waan asin gaafadhe kanuma qofa iciitii baay'ee na harka jira ani wanni gadi baasuu dideef iyyuu waan andura kanan beeyne kaan akkana hojjetti jedhee tasa hiyyaanne akka tasaan arginan rifadhe ani abbaan eebboodo viidiyoo kanaa fi barreeffamoota ishiin dhiirota biraa faana barreessitu kana arge maal ta'a jettanii yaaddanii beektu garuu sin mee akkamatti yaadda hoo namni akkamitti waan akkanaa kana hojjeta garuu kanaafuu hundi keessanuu viidiyoon kun akkasin bira qaqqabee share gochuun irraanfatinaa. Kanuma siniin jedha waan na dhaggeeffataniif galatooma kutaa lammaffaa ittiin deebi'a viidiyoo addaa qabadhee dhufee jechaadha. Laayifiin guyyaa sana baay'ee wajji dabarsee haga ammaa na qirqirsannaante. Dagachuun dadhabee namatti tola dhugaa abbaan eebbuu nama jaalala beekuudha. Nama kunuunsu beekuudha. Nama faqqaruu beekuudha. Nama akkamitti akka haadha manaa qabatan beekuudha. Ishiinuu kana argattee isatti taphattee kan biraa faana jaalala eegalte jechaadha. Jaalala eegalte. Inna kanaafuu abbaa eebbuu wajji waan dabarsee viidiyoodhaan illee nan qaba waan ta'eef yoo ol baasis naan jetta siniifan baasa. Kanaafuu viidiyoo kana share godhaa koomantii yaada keessan naa barreessaa na jajjabeessaa sinii jedha. Kanuma maal jenna waan bira. Emailii burukii faadha eebbu kanaadha eebbuun harka galeera jedha. Kan burukii bichaan naafi kan burukii illee amma siisteema nan itti ergee harkaa baasa isuma jechaadha telegiraamii isaa nan qaba waan ta'eef. Barreeffama wayii ergaa fi barreeffama Google account jedhamu kan ittiin haakii emailiin godhamuun ergaa fi yoo inni accept godhe email isaa ofumaa dhufee natti as galabatamaa jechaadha. Kanaafuu hundi keessan viidiyoo kana share godhaatee iciitii haadha eebbuu namni ilaaluu qophii irra jirtan dafaa.